Ana amma bakka mana waraqaa lafti teenye ta'uu manni murteessee jira. Kanaafuu naannoo sanatti qaamni seeraa waan hin argamneef abbuma garee keenya san qabadhee akka naaf raawwatu gochuun qaba. Asitti ammaan biraan ga'uun qaba. Sebuah orang tanah mari milik makan nanya nyata jaiba. Khairi kamu, awal tak khairi aku bilang. Rezeki itu fude masa orang tanah. Rezeki dah mudi orang mana itu fude mah jaiba kamu. Milah kana nanya nyata me afat. Mata khairi aku rezeki itu funul tu. Oh mana bagare hanya sangkala tu nolo timnya. Oi gandi, orang mana? Hadir. Oi, gandi mana anjir. Wow, ini apa sah? Oh, Enggak sah. iya. Cerita nih. Nah, Berarti mau aja kalau suruh aja. ayah. Mau aja itu suruh aja itu mereka punya abang sah apa kenapa bisa suruh aja itu. Wah, malah pada orang orang datang sini. Ibarat ini lagi mereka itu soalkan dia. Watak kayak ini di setelah sanana atau setelah mana tidak? Orang terkenal ini dia mama yang dulu kenal itu. Watak cuma terkenal, watak kayak ini. Asal tahun Iya nih sama, masuk sirena. Abang ialah dengan isi tekat terliru. Anaman itu ada kesan kecil. Hai abang ya dia. Kecil dalam mereka abang ya. Apa sah? Ayo. Wow, enyo. Sekarang mana? Saya. Abang sana. Abang ya kamu dunia anaman na isa sin sebar. Laki bar sama kita di mata kafe di sabar balni warakatan sabar keneti warakatan azel itu makanya teman dulu ada dalam petinya ada. Demi kamar sigaru. Ya itu makan ni apa sih? Abang ya. Ayo gaget ni but mana sigaran. Ayo. Rimalu nanje wanu makam nati dimma tama di baga tunu wani nanje duru bintu nama ya ketika abong ya do medu bina rati tinari si aya wong gabu abong yero bina biya hamko Opsa. Aye bane ni jira baba bane. Aye isa ka turte ruko. Akan kita beri deh. Awas jadi to. Numu bar wana jaiba dala. Wara kemana? Wara ka na betin na gesi sinu wani awandi tipu do yana kanani. Wara kan sama di. Ani be si bisani wal be kana daga bigan duran number 70 ga. Aku ni wal be di be. Marakan sama di nabe ini nama keturunan ibaratnya. Kita kan agak mikir apa ni? Gapa saya ore biar desa ture atis ganda baru abalu cinta ganda ba muslimah ba selana muni bewa cini jema turte gapa nampak di jere tiga cewesu. Ani sanan tu baru gumuman nomor api baru tokote. Oh bima ka ya ne sira yole berarti berban. Nah betul ni nimba ni akan. Jadi am ga baba ana berban berban berban. Nah berarti yang berban jelas akan tadi hot. Everyone berarti kan. أو صاحب خير ما شاء الله يدوم بشننا وبريد ياو Hedduu takka bareedu wallahi maashaallah garuutu iddoon bashannanaa bareedudha akkam jaa qormaanni baranaa أبو قرماني برانا مالي أبو نجباتا فروتو مخرا قادو لو قنامي أبو مخينا نور ردي من دنجي هاي akkas jechuudha garuutu waan taateefun beeku annabi an isfaaltu makaraa adii hojjetan أبو ما نور ردي سمجا قرماني سر جباتا
obboleessa kiyya dhiis garuutu waan taateefu habara dabreerra fooyyeensa ni qaba. wayyuma ati garuu haa taatu. Garuu inni waan jiru waan taateefu itti cimsaniituma qo'achuu barbaachisa. Maal sima cimnee amma yoo qo'anne garuu horotaarraa hara ispaaltiin ni jijjiirra. Ispaaltii miti boo liiftittuu ni jijjiirraan siin jee boonutummaan cimnee haa barannu saayibii. Cimneetuma baranneetuma gartee ammaan tana nuti alhamdulillah fooyyeen harkachaa jirra. Irra guddaa waan akka nama godhu barnoota ni qofaan daran barataan cimsee barachuu dhabuudhaatu barattoota qoffisaa yaa beekte. Saniifuu ammaan tana yeroo ammaan tana barataan keenyallee akkuma kan nyaanatti bakka yeroo takka takkaas bashannanaaf akkanatti dabartee irra guddaa immoo barnoota irra dabarsuudha. Aboo dhugaadha wallahi iddoon tun akkam silaatan ma kitaaba fidatanii maatis akkasiin nama dhibu sanfaa akka tasirra ciisanii silaatan qo'atan garuu akkaatti takkaa bottaa kan bareeddu ta'een qo'anne. Saayib ijoolleen tana fakkaatti hootume. Ay abbitti leena yaa eegatti hule. Aboo waa ijoolleen tana fakkaatti nu waa baay'ee hootutti leena. Aboo dargaggoo nagaa miti. Hai nagaa. Nagaa miti saayibban. Fayyaadha. Jirtanii. Abbaa obsa. Mirqaana. Nagaa obsa. Nagaa. Jirtanii. Nagaa. Fayyaadha. Nagaa moo. nagaa jirtanii. Jirtan saayibba. Har'a isaa baata. Alhamdulillah. Asamoolii baane boo waraqaa takka nu fidaniitu. Waraqaan maali? Waan taatellee hin beeyne waraqaa tana. Mee dandeessan ilaala. Abbaa obsa. Qalama moo daftara takka nu gargaartee beektaayii waraqaa jetteen walitti na deddeemta. Isinillee hin gargaarre Takka daftara moo qalama nu bittee beekta abbaa obsa. waa isin hin binne yaa rabbii kiyya. Waan kana baanurraa dabra baasaarraa. Aboo saayibban garaan jabaatin haadhe. Maaliif obboleessa kiyya yeroo obsaa daltee ni qabda obsaa mana barumsatti deem jettuuni hira kee horii wis karaa uruu jettaan boo daftara fuudhii deem otoo hin jenneen ammaan tana akka nama gartee nama gargaare hoona olaali hoona alaali waan akkanaan dagama nuti dabra baasa murraa hin barbaadu dabra. Waa si barsiisu naan hafne hootu ganda baluu. Yaa hootume amma suma gattatti nyaayoo. Bikkati badii qabdu siin gaafa ammaan duraa garte silaaniin kun ilma keeti barumsatti tumtee na dhorkite arra dila kan hunda mudannu ture immoo sanii ta'e barboonti sammuuti inumaatu dura hoolaa silaa na goote wayyaa duuba hoolaa na goote. Gaafa nan sin barsiisa ji'aan si barsiisu waan aan hafne ganda baluu abalutti deemtaani beekta. Itaa ganda abbaa muslimatti deemta yaanii dhaga'e wayna hafte yaa obsaa wayi. Na tumtee na barsiisuu dandeessu ani kun baabaan ani kun ilma keeti yeroo tanaatti ammaan tana ani kun barumsan qabu immoo namni barnoota teekinooloojiin babal'attee jirtiif namni barumsaan sammuun guddootu jirti sana hunda garuu sumaan na godhe rakkoon. Wayitaan oorruu gubbaan seene jalaan baata eessatti si argee wayitaan an jalaan seene gubbaan baata ammas. Ootanumaa tan hundi numuti yaada. Naafeetillee noolaa hooluma duman qabne gaafa qalaan samii argu san taane. Tolti yaa maan jettu silaa. Garuu saayiba kiyya maali ni beekta wanni ati abbaa obsaa faadhaan jette san hedduu takka nama rarte garuu an. Hai maal isa waan ammenyaatiin jeeni. Hai garuu ati ammaan tana nuti wanni baranneef mee abuu an barra hedduu takka isaan biraa yaan itti yaadu jira waan tana. Nuti wanni baranneef biyya jijjiiruuf lammummallee qaraan egaa akkuma beektutti. Lammummallee qaraanii jira. Garuu immoo wanni nuti baranneef biyya jijjiiruuf gizee ati daftara tokko nuu bitte maarreedha nuu bitte. Gizee tikkasin loltu garuu waaniin dubbaddu dollaaleet maan firraa mataa lafa kaayoo se saayiba kiyya. Mee garuu wanni tun bareedduudha. Wanni tun bareeddu miti garbuutu saayiba kiyya garatuun. Saayiba ta'ee waan namni waliin deemuufi hammeenya irraa waltiisee toltuu irratti wal ajajuuf. Osoo nuti barachuu baanne amma fakkeenyaaf abbaan keenya nu barsiisu baate nuutu kana nama deeme baratee barbaada abbaa keenya hojii gizee nuti leene gizee kana nu jammeen hin feenaa yaaboo. Yaa saayiba kiyya hin feena. Duba amma irraa kaanee yaanee abbaa obsaa sanfaa bikka isaan jiranii barbaannee itti deeyne waraqaa san dubbifnee fi rakkoo isaan jirtu sana haa himnuu fi san booda inni nuu obsaa isaa uleen illee taatu dirqiin illee taatu ni barsiisa. Yaa saayiba kiyya galatoon waan namni saayiba ta'ee waliin deemuuf waan akkanaa tanaaf garuutu har'aan kana nuti waan baranneef ija uummata Oromoo taanee ilaallee gurra uummata Oromoo taanee dhageenyee afaan uummata Oromoo taanee dubbachuuf waan nuti baranneef saniifuu abbaa obsaa san waan nan dubbadheenu ati jennaan ammaan tana garaana nyaatte hayyatiin abbaa obsaa san ifirraa araarsa. Kay bakka saayiba kiyya ifirraa araarsinu. Hombe saayiba kiyya mee abbaa obsaa kana jirani. Abbaa obsaa. Hoi.
Naga. Aboo dhiifama gaaree kun isin aarsine fakkaatti mee isin aarsine ni dhufne obsa. Dhiifama. Mee waraqaalee Saayiba keyyata artan fakkaatti yaabo. mee abbaa obsa dhiifama gagaruutu dhiifama nu bara. Dhiifama. Teessan waraqaan sana kayyatutti obbo Hadiir Jamaal akka wal dhabbee lafaa irratti wal dhabanii jiruuf atattamaan akka mana murtii olaanaatti dhiyaatu akka mana murtii waliigalatti mana murtii olaanaatti dhiyaatu jedha. Haa dhiyaatu. Wirtuu bashannanaa shaw jettanii irra barreessitanii efa wirtuu bashannanaa shaw jettanii irra barreessitanii booda subscribe ni tuqxanii sanii booda mallattoo akka gartee bilbila qalaw jiru sanni beektan mana barumsatti ni qaraatanii namni qareen hin jiru mallattoo gartee bilbila isa yeroo tuqxan bakka mallattoo bilbila san gisee tuqxan waan gartee nuti kallattiin isin gadhiifnu isin bira gaha kanaafu laayik ni tuqxan share illee ni tuqxanii saniin booda share waliif gootanii walii daddabarsitanii komantii fi share laayikii fi subscribein gartee nu cinaa dhaabbadhaadha nuti ijoolleen gartee dhaloonni ammaan tanaa kun afaan oromoo keenya kana guddifna jennee lafaa kaanee jirra ana qofaa miti saayibootan baay'ee hedduutu jira kan gartee aartiidhaaf gartee aartii diraamaa bifa gartee diraamaatiinin waan bifa hofla ta'uun waan gartee barsiisoo fi bashannansiisoo waan adda addaa qabatanii dhufaa jiranii kanaafuu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna isin uummanni oromoodha oromoon beeka nuti wal qabna saniifuu yaadaa fi komantii fi deeggarsa barbaadda illee nu deeggartanii nu cinaa dhaabbachuu qabdanii kanaafuu galatoomaa isiniin jaa